Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya, fiilmiin har'a waliin ilaallu bara 2018 kan bahee fi itti aansuunis kutaawwan gaggabaaboo 6 kan hojjetameef fiilmii The Ballad of Buster Scruggs jedhamu ta'a. Kutaawwan 6 yeroo adda addaa ba'an keessaa isa tokkoffaa ta'ee qabannee dhiyaanneerra. Turtii gaarii. Namichi Brown Bandit jedhamu baadiyyaa Meeksikoo keessatti baankii argamu tokko fuuldura dhaabbachuun fiilmichi ni jalqaba. Baankicha seenuunis jaarsa achi keessa ture waliin haasa'uu jalqaba. Qawwee itti baasuunis qarshii jiru hunda akka kennuuf ni gaafata. Jaarsichi garuu gadi jedhee qarshii waan kennuuf fakkaachuun qawwee fudhatee karaa jalaatiin itti dhukaasa. Biraawunis kaatee gara olitti ba'uun jalaa miliqa. Jaarsichis karaa duubaatiin fiigee ni baha. Biraawunis qarshii jiru hunda sassaabuun fudhatee namni akka hin jirre ilaallachuun fiigee baha. Sababa qilleensaatiinis qarshii muraasni jalaa bittinnaa'a. Ta'us kan qabate qabatee gara farda isaatti ni fiiga. Yommuu kana garuu dhukaasni itti banamuun ni kufa. Qarshichas dhiisee boolla bishaanii tokko duuba ni dhokata. Eenyu akka itti dhokaase yommuu ilaalu iddoo sanaa homtuu hin jiru ture. Itti aansuunis farda isaa suuta itti siiksuun ni waama. Fardichi garuu giddii hin qabaanne ture. Tasa sagalee kolfaa fi iyyaa yommuu dhagahu ol jedhee ni ilaala. Hojjetaan baankichaas itti dhukaasaa gara isaatti fiigaa ture. Biraawunis deebisee yommuu itti dhukaasu namtichi ittisa qawwee uffatee waan tureef homaa hin taane. Dhumarrattis fiigee bira gahuudhaan qawwichaan mataa isaa dhahee lafaan isa dhaha. Boodarratti Biraawun yommuu ofitti deebi'u fardarra taa'ee fo'aan morma isaarratti galee of arga. Harki isaas hidhameera. Fuuldura isaas namoonni seeraa fardarra taa'anii dhumarratti wanti dhaamuu barbaadu ni jiraa ittiin jechaa turanii. Biraawun bitaan itti galeera. Namoonni sun garuu baankii saamuuf yaalii gooteen murtiin du'aa sitti faradameera jechuun isa ajjeesuuf ni qophaa'u. Haa ta'u malee namoonni naannoo sana jiraatan itti dhufuudhaan dhukaasa bananii namoota kana ni ajjeesu. Biraawunis ilaalanii osoo homaa hin godhiniif dhiisanii deemu. Kana booda fardi Biraawun marga dheedaa gara fuulduraatti adeema. Haala kanaan yoo itti fufe Biraawun kuffisuun rarraasee isa ajjeesa. Taatee kana gidduutti Biraawun nama horii tiksu tokko argee itti iyyuudhaan na gargaaraa jedhaani. Namtichis dhufee hidhaa isaarraa hiikuun du'aa isa baasa. Osoo waliin haasaa deemanis tikseen sun alaalaa namoota fardaan isaanitti dhufan argee gulufee biraa deema. Biraawun garuu wanta uumamaa jiru waan hin beekneef jaanjee achumatti hafa. Kan irraa eegamu gulufee baduu ture. Sababni isaas namichi sun horiiwwan kana hatee fudhachaa jira ture. Biraawunis qooda hattuu sanaa qabamee gara mana hidhaatti geeffama. Achittis wanta uumame ni ibsu. Biraawun garuu homaa akka hin beekne itti himus caala akka jedhu itti himu. Sababni isaas biyya sanitti namni horii hatee mirga dubbachuu hin qabu. Erga wanta uumame dhagaheen booda abbaan murtii fannisaa jechuun itti murteessa. Isa waliinis namoonni fannifaman kan biroo jiru ture. Jiraattonni naannichaas sirna kana ilaaluuf wal ga'anii jiru. Jaarsi Biraawun maddiitti fannifamuuf jiru tokko yommuu boo'u Biraawun isa arguun itti naanna'ee kan jalqabaa keetii jechuudhaan itti kolfa. Fannifamuu isaaniitiin dura Biraawun namoota achi jiran keessaa micoon tokko qalbii isaa fudhachuun gammadaa yommuu ishee ilaalu ni xumurama.